Duhuri abbaan dikeedhaan darbate ambiti dhagaan darbitii jedhan. Waan nuti wal godhu jiru laalaahi diinni Oromoo akka fedhe godhu jira jechuudha. Diina biyya ollaatii miti kan keessa jirulleetu Oromoo kennite tiriit godhu jiru ni agarra jechuudha. Wallagga bahaatiin ganama galgalagaa miidiyaan Oromoo riippoortii ni dhiyeessa. Miidiyaa riippoortuma dhiyeessu ka ummataan ka afalmadhaan jenne ni qabne hedduu miidiyaalee afaan Oromoo dubbatu jechuudha. Wallagga bahaa kana keessatti waan faannoon godhu jirtu laallee agarra. Kaaba shaggar kanattis waan jarri godhu jiru laallee agarra. Naannoo baha Oromiyaa kanatti waan fiinxaalleeyyiin warra Soomaalii godhu jiru ni agarra. Naannoo Hargeysaatti arraafi halee waan Oromoo ragaa jiru ni agarra. Laata ni dhokannamo Oromoo matana jalaa dhokannamo mormoo ol qabanneeti falmanna. Ilmoo gartee ilmoo abbaan qabne ilmoo namni bakka yuutti abbaan fedhe dhawu abbaan fedhe ajjeesu taane. Engaddama fakkeenya obboleessa keenya tokko Somaalilaand irraa qabrii abbaa keenya Sheekh Bakrii Saphaloo kunoo Sheekh Bakrii Saphaloo qabriin isaa as jirtii je'eeti himuu ture jechuudha. Maaliif bara 77 duraas 77 bara nuti baqanne jechuudha. Somaaloo Oromoonni achi du'anii qabriin isaanii achi taate hedduudha. Qabruma kana agarsiisee kunoo qabriin abbaa keenyaas jirti jedhan dhaggeeffadhe waan sanii dhumarratti Soomaaliin fuudhanii waan mucaan keenya kun hin je'in itti ida'anii biitti teenya je'ee Soomaalii buqqaafne jee maal je'anii dubbii sanirraa haatee Oromoon arra Somaalilaandi keessatti akkan taane tahaa jirti. Akkan taane tahaa jirti. Kana maaliifin jechuu barbaade. Gawwaan laga cahu cahaa bakka itti bade warra sehaa itti Oromoon. Silaayis Oromoon ni deemti bakka itti galte san warra seeti chuma teessi jechuudha. Namni biyya tiyyarraa naa baha jechuun mirga qaba. Maa biyya teenyarraa nu baha jedhan jiru mirga qaba. Maaliif namni biyya qabu vaaliyuu biyyaa beeku mi'a biyyaa beeku naarraa bahis inja. Biitti abbaan qabne ta abbaan fedhe dhaqee kotota isaatti ol guurratu lafa Oromooti jechuudha. Lafti Oromoodha ummata baha Afrikaa jiraatu qofa. Garuu warri baha Afrikaa jiraatu kun cufti mas biyya isaanii kopha qaban. Ta Oromoodha waliin qabanii jechuudha. An sabliin akkanaan agarre beeytu jara keenya. Jaarraa sila ilmi namaa morma ol qabatee deemu morma qabatnee deemu jira jechuudha. Maaliifin amma ummata keenya kanaannawa sanii baqachaa jiru kana guuranii maasli guuranii makiinaa cufaan neqanii akka nurraa bahan jedhan. Yaadadha gaafa Bosaasoo irraa nama keenya dila makiinaa saniin guuran daangaarra geessanii fixan cufani rashanan dhooysaniin goone dirree bahaniiti kunoo Oromoota Bosaasoo irraa finne akkana goone jedhanii reefka makiinaa keessa olaraa turanii jechuudha. Oromoo mootummaan qabdu manguddoon qabdu waa takkan qabdu ka isii dubbatu nan Oromoo yoo waaqni dubbateef malee Oromoon nama isaa dubbatu hin qabdu jechuudha. Amma gaa warri Somaalilaandii kun ummata guuru jiran kana daangaarra geessanii fixammoo ummanni kun ni seenaa jechuu barbaadeeti biyya tana. Ummanni Oromoo waa tokko godhuudha qaba. Dilli baqatee keessaafuu biyya ja'ama maal ja'an naggada keenya nurraa fudhatanii qabeenya keenya fudhatanii waan silaa dalanii dalaganii jedhan. Tokko duraa dhiirti Soomaalii aadumaarraa dhiira dalayduu miti. Dubartii isaanii jajjaboodha. Dubartiin isaanii dalagattuudha. Dhiirti isaanii mukuma jala teessee ulee takka hudduu jala kaayyatte achi muka taphachaa oolti jechuudha. Warra kanaatu hujii teenya nurraa saamanii jedhan jechuudha. Ammoo gaafa 91 warri akka biyyee addunyaa tani cufa keessa facee isaan kana jechuudha. Arra biyya teenya keessa hedduutu jira. Oromoon guyyaa tokko ijaamtuudhaan hin laalle jechuudha. Biyyoota faranjiitis biyya ollaatis akka ifi biyya namaan dhayneetti riyaakti godhanii ummata isaan keessa jiraatu irratti kana godhuu qaban. Bulchaan biyyichaa nafne, head of military nafne,
durriyoonni karaa keessaa nafne interview godhanii akkatti Oromoo irra dhaadatan arkaa turtanii jechuudha. Kanumaan wal qabatee yeroo tokko mucaa keenya tokko naannawa sanii dalaga naannawa Hargeysaa san makiina dhiqaa namni tokko makiina irraa dhiqatee ati kateettu namni Soomaalii san du'e duuna mucaa keenya kana qabanii qabnaan gumaa miliyoon 3 fi cinaa gaafatanii jechuun 35,000 biyya tanaa gaafatanii warri gaafas gumaa san fuudhee dhaqee mucaa keenya san kara biyyaa deebisanii beekan. Arra garuu dirree dhawaa keessatti intalti Oromoo talakkuu garaa qabdu. Rasaasa fiinxalleeyyii warra kanaatiin ajjeefamteeti maaltu du'e nama moo saree du'e hin jenneen jechuudha. Gaafa Oromoon dudubbachuu jalqabdu yuutuubaroota ministeerota ruuza bilchaatee tokko jira dirree dhawaa tana keessa ministeerota uteelumarra dhaqee waa nyaachaa oolu tokko ministeera ruuzaa mucaa jedhaniin tokko odoo mataa horii nyaatu mataan isaa guddate tokko. 100,000tti kannanii gumaa geessii jedhaniin kun qaanii guddaadha sabliin Oromoodhaaf. Du'aan siniin jedha. Kanarra maaltu ta'a lubbuun tun dhugaan hin galleef maatiidhaaf maatii warra naasiyaatiif abbaan ajjeese seeratti hin dhiyaanne waa tokko inni godhee hin jiru jechuudha. Kana maal godhan wallisaa Soomaalii tokko Kanadaarraa Maqdishoo dhaqe. Maqdishoo dhaqnaan inni kun warra Jabuutiiti Isa. Aadan Faarax bulchiisa dirree dhawaa ergee xalayaa wallisaan keenya Hargeysa Maqdishoo dhaqe san akka lafa teenya dirree dhawaa lafa Isaatirra dhufee agarsiisu haala mijjeessaa fi jeen arra dirreen dhawaan itti jirtu laala. Odoo dhiini isaan ganneqan bakka dharkatin maal nu gootanii jedhanii dhiiga lafti sanin goggogirran irratti dirdabe iyyaa iskale Isaa iskale jedhanii dhiichisaa jiranii jechuudha. Oromoo akkatti waa waliin jennu sini rakkanne akkatti walii waa himnu sini rakkanne jechuudha. Namni gadigaloon namni jibbamaan namni tuffatamaan ilma namaa birattis waaqa birattis kan mirga isaan kabachiifne jechuudha. Kan mirga isaan kabachiifne dayyuusa jedhama. Dayyuusa jechuun nama uffata isaa irra gurguru lafa isaa gurguru qabeenya isaa gurguree qullaa deemuu jechuudha akka maraataatti. Okay. Dirree dhawaa keessatti aadaan Oromoo akkam garsiifamne ministeera aadaa fi turizimii intala Isaatiin baantee jira. Kana ni beektanii? Aadaan Oromoo dirree dhawaa keessatti hoggaa namni Ameerikaa fa'arraa dhaqe ijoolleen xixiqqoon takka aadaa uffattee herrimaaddee itti dachii dhiitti jechuudha. Hoggaa aruuzni dhaqe dhaqanii hulaa dura harka dhadhabanii jechuudha. Sanuu dhabuuf ta'e san ammaas. Arra waltajjii Oromiyaa bahaa guutuu taqabattee jirtu. Aadaa shiftootan kanaati jechuudha. Warra teeroristiin jedhanan warra ilmaan namaa qawweedhaan teeroraayiz godhu kana. Warra daangaa isaatirraa dhufee qawweedhaan dubartii garaa qabdu fixu kana. Namni garii hin je'inaa waliin jiraannee maal jirra? Waliin jiraattee deem Jabuutii guyyaa tokko bulimee mee deem Jabuutitti an Oromoodhaa asitti mana jaarrachuu fedha asitti biizinasa jaarrachuu fedha jiimi. You cannot. Ugaasa keenya asi awwaalame jedhaniiti dhagaa abaarsaa ka sihiriitti godhan tokko fidanii dirree dhawaa keessa kaa'anii jechuudha. Dhagaa sihiriidha. Garuu Oromtichi qabrii abbaa keenya Sheekh Bakrii Saphalooti asi jiraa jedhe malee dhagaa bu'uuraa kaayyannaan jenne jechuudha. Gaafa ammoo dhagaa bu'uuraa san kaayyatan alaabaan Somaalilaandi ta Soomaalii taanii ta balaa qabdu san shanta Soomaalii shanan ogaadha. Maali hawaashii gatteettu ta Jabuutii tan kililii shanii dirree dhawaa keessatti agartan jechuudha. Arrammoo maali isinii mirkaneessa guyyaa arra daqiiqaan amma anjiru tana keessatti biyya sovereignty biyya
ummata biyya saniin qabajoo qabdu, biyya daangaa qabdu, biyya ammaaf Itoophiyaa yettee beekamtu san keessatti gubbaa haga gadi alaabaa Jabuutii afuu maaltuutu fide. So biiti Oromiyaa odoon beeyne ministeera lafaa tin gurguramtee dhumtee jechuudha. Ministeerri lafaa tun ilmaan si Austraaliyaa jiran, jaarsi si Austraaliyaa jira, she can fly anytime achi galuu dandeessi jechuudha. Garuu lafa ilmaan Oromoo gurgurtee ilmaan Oromoo lafa maleeyyii godhu jirti jechuudha. Joolleen waan opinion tun tokko ta dura siyaasan beektu opinion. Opinion marraay maal taate bilisiginnaa taate. Dureeni siyaasan beekan waan ni turan maali galchituudha turan jalqabumaa jechuudha. Nami galchituurraayi odoo leenjiin gara na dhufanii jechuudha. So dhama biyyaa hin beekan. Wanni isaan beekan hannuma TPLF barsiise san beekanii jechuudha. Lafa Oromoo gurguratanii hatu, haadha Oromoo ajjeesu, nama ukkaamsanii milyoonaan gaafachuu. Okay.